Ayyaanniif nagaan Waaqayyo Abbaa keenyaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraas hunduma keessaniif haa ta'u. Efesooniin baraa irraa lakkoofsa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkoof lama walii wajjin ilaalleerra. Amma immoo sadii kaanee hammuma dandeenya wajjin deemna. Amma furiittis amma shanittis yoo ta'e. Nan dubbisa akkeedha. Waaqayyoof Abbaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa karaa Yesuus eebba afuuraa hundumaan waan waaqarraatiinis nu eebbiseef galanni haa ta'u. Inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera jedha. Amma furiittiin dubbisi. Sadiif afur. Waaqayyoof Abbaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jedha. Galata dhiyeessa Phaawulos iddoo kanatti. Waaqayyoon Abbaa galateeffata. Waaqayyo Abbaa isa kam? Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos. Waaqayyo isa kam? Amma ani Waaqayyoodha kan jedhan baay'ee waan ta'eef amma mul'ata Yohaannis keessatti yoo ilaaltanii Waaqayyo isa waaqaaf lafa uumeef sagadiidha. Yeroo sana keessa ani Waaqayyo ani Kiristoos jedhee kan waan jiruufi ibsuutu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo isa waaqaaf lafa uumeef sagadi. Bara Daani'el keessas mooticha fuudhanii muka bifa fakkeenyaa hojjetanii fi isaaf saganni haa ta'u jennaan isaaf saganni hin ta'u Waaqayyo Waaqa Israa'el Waaqa koof namni tokko gara Waaqa isaa ilaalee jennaan Waaqa gara Waaqa koo duwwaafitu saganni ta'a malee mootichaaf saganni hin ta'u. Seexanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yeroo qoramsi isaanii sadaffaa yoo kuftee naa sagaddee biyya lafaa kana guutummaan sii kennaadheen. Sagadii akkamii gatiinsa guddaa akka ta'e bartanii ta'u. Sagada tokkoon biyya lafaa kana guutummaan sii kennaadheen. Garuu Saminaa warqii qaamtii namatichi. Amma yoo ilaaltan keessa isaa garuu tokko sagannaan kuma sin sagachiisan hirkaabuu hin dandeessan kana booddee. Tokko sin sagachiifnaan waaqatti adda sin baasaa bakka. Isaa wajjin hiriyaataa ta'e haftachuudha seexana duukaa. Garuu Yesuus maal jedhee Waaqayyo Waaqa kee duwwaadhaaf sagadi jedhamee caafameera. Waaqayyoof sagannaa, Waaqayyoof bitamnaa, Waaqayyoon waaqessinaa, Waaqayyoon jajannaa, garuu immoo isa kam? Waaqayyo kun namoonni yookaan wantoonni an Waaqayyoodha ofiin jedhan yoo jiraatan garaa kutatanii nuyi Waaqayyoon Abbaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin waaqessinaa. Ameen. Waaqayyoon Abbaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos. Waaqayyo isa kan Abrahaam, isa kan Yisihaaq, isa kan Yaaqoob. Maqaa kanaan waamame Waaqayyo waan ta'eef. Eenyuun na ergeen jedhaa gaa'edha Museen. Amma eenyuun na ergeen jedhaa naqee. Ennaani isa jiraataatu na erge jedhi. Ani Waaqa jiraataadha jedhe Waaqayyo. Maqaan koos barandumaa kana. Waaqayyo inni nu waaqessinu Waaqayyo isa jiraataadha. Isa namni harkaa hin hojjenne. Isa namni harkaa hin hojjenne. Isa waan hundumaa hojjete. Inni nu waaqessinu. Isa immoo yeroo tokko jiraatee yeroo tokko hin dhabamne. Isa yeroo tokko jiraatee yeroo tokko hin duune. Isa yeroo tokko aangoorra ta'a yeroo tokko aangoorra hin buune. Isa teessoo raafamuuf socho'uu hin dandeenyerraa bara baraan jiraatu. Isa hundumaa bitee kophaasaa jiraatu. Isa qixxee hin qabne, isa fakkaataa hin qabne, isa hiriyaa hin qabne, isa dorgommii keessa hin galfamne.
Kaleessas waaqayyo isa ture uumama hundumaa dura, har'as waaqayyo isa jiru, borisii waaqayyo ta'ee bara baraan isa jiraatu. Waaqayyo isa akkasiitiin inni waaqessinu. Maqaan waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf waaqayyoof abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos, abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos, isa karaa Yesuus Kiristoos amma aniifisini nuyi waaqayyo wajjin Kiristoos keessatti wal agarreenneerra. Waaqayyo kan inni gara keenya dhufu karaa Kiristoos. Kan inni nu filate Kiristoosiin, kan inni nu qulqulleesse Kiristoosiin, kan inni nu eebbise Kiristoosiin. Kiristoosii ala karaan ittiin waaqayyo nu arguu danda'u karaan tokko iyyuu hin jiru. Gara keenya dhufuu hin danda'u waaqayyo karaa Yesuus malee. Nus gara waaqayyoo dhaquu hin dandeenyu karaa Yesuus malee. Amma waaqayyoon abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin galateeffachuuf jedhama Phaawulos. Garuu isa maal godhe? Isa karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos. Isa karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos eebba hafuuraa hundumaa fi waan waaqarraatiin nu eebbiseef galanna ta'u jedha. Amma waa eebbichaatti deebina. Isa kamiin? Isaa karaa Yesuus Kiristoos. Karaa kamiin nu bira dhufa waaqayyo? Karaa kamiin nu filate? Karaa kamiin nu qulqulleesse? Karaa kamiin yaada qabu hundumaa yaada waa'ee keenyaaf qabu hundumaa nurratti raawwate? Kan yaada nuuf qopheesse waaqayyoo dhanneera. Kan yaada nuuf qopheesse waaqayyoo utuu biyyi lafaan uumamin dura. Kan nu beeke waaqayyoo, kan nu filate waaqayyoo, kan nu qulqulleesse waaqayyoo. Isinii galee karaa kamiin garuu? Karaa Yesuus Kiristoos. Karaa Yesuus Kiristoos. Amma immoo kan inni ittiin nu eebbisee jedha. Karaa kamiinii? Ammas karaa gooftaa keenyaa karaa Yesuus Kiristoosiinitu eenyu nu eebbise? Waaqayyo. Kan nu eebbise Waaqayyoodha. Karaa inni ittiin nu eebbise karaa Yesuus Kiristoos. Na biratti waan gaarii argee, na biraa waa tokko jaallatee, waaw nama akka kaffeen jiru jedhee hojii gaarii hojjetee na agarsiise, hojii gaarii hojjetee na gammachiise, hojii gaarii hojjetee garaa koo na ciibse jedhee miti waaqayyo. Jedhee miti. Namni akka isaa kadhatu hin jiru. Kadhata isaa dhagee jedhee miti baay'isee wayi. Kadhata dhagaa waaqayyo. Kadhatichumtu karaa Kiristoos dhagaamamu waan ta'eef. Amma ammaatti isin maqaa kootiin hin kadhanne, waan isin maqaa kootiin kadhattan abbaan isin hin kennaa. Kanaafuu maqaa kootiin kadhadhaa. Yeroo kadhannu eenyuun kadhannaa? Abbaa kadhanna. Attamitti kadhannaa? Maqaa Yesuusiin kadhanna. Geggeessaa maaliitiin? Hafuura qulqulluu keessa teenye. Kadhannaa keenya keessa sadan tokkummaa jira beekaa. Gargaarsa hafuura qulqulluutiin maal jettanuu akka kadhattanuu hin beektanuudha. Maal jennee akka kadhannu hin beeknu. Hafuura qulqulluutu akkaataa barbaachisummaa isaatti nuu kadhata. Hafuura qulqulluun nuu kadhatanuuf. Hafuura qulqulluun nu keessa ta'a. Lixa waaqaa beekaa. Waaqayyo keessaa bahee dhufee nu keessa jira. Dadhabbii keenya, hir'ina keenya, mudaa keenya beekaa. Ajandaa waaqayyo, yaada waaqayyo, karoora waaqayyo nurra jiru beekaa. Waan nu fuuldura jiru beekaa. Haala nuyi xaxaa nuyi keessa hundumaa beekaa. Isa siis beekaa, isa chiis beekaa waan ta'eef inni hin kadhata jechuudha. Hafuura qulqulluun nuu kadhata. Geggeessa hafuura qulqulluutiin kan nuyi kadhannu. Hafuura qulqulluu keessa teenyeetu kan nu kadhannu. Isa booddee maqaa Yesuus Kiristoosiin immoo kadhanna. Eenyuun immoo kadhanna? Waaqayyoon abbaa kadhanna. Abbaan hin kadhatama, maqaa Yesuus hin kadhatama, hafuura qulqulluu keessa teenyee immoo kadhanna jechuudha. Isinii galee akkuma kana amma iddoo kanatti nuyi maal taaneerraa? Eebbifamneerra. Kan si eebbise garuu waaqayyoo sirraa kan ka'eetu hin taane. Waama tokko si biratti argee jaallatee ani akkasiin seene kaffee jedheematu hin taane karaa Yesuus Kiristoos. Maqaan waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Karaa Yesuus Kiristoos. Wanti sii ta'e hundumtu, wanti kana booddeettis sii ta'u hundumtu, kan inni sii ta'u addunyaa fuuraa kana keessatti karaa Yesuusii fi
karaa Yesuus duwwaa. Garaa kee muradhu siin ilaalee boru Waaqayyoo waama sii godhuu qabu. Dhadna kee kana guggubamuutti bakka wangeelaaf dhadna kee kana guggubamuutti dabarsitee yoo laattesi hamma laagaan kee tarsa'utti hamma laagaan kee baqaqutti wangeela kanas iyyitee yoo namatti himte lafa sochooftee Waaqayyoon yoo waaqessite Waaqayyoonis yoo galateeffatte qulqullummaaf qajeelummaa jedhamu kanas hamma fiixeeseetti yoo jiraatte amantiidhuma jiru jedhamus isa gaara buqqisee galaana keessa gadi buusu kanas yoo qabaatte sii galee akka hafuuruma qulqulluu kennaa hafuurri qulqulluun kennu kan hundumaatiin iyyuu guutamtee dhoksaa hafuuraa beekuu birayyuu yoo geesse silaaleedhuma bakka Waaqayyoo waan tokko wanti sii godhu hin jiru. Waan sii godhu hundumaa karaa gooftaa keenyaa karaa Yesuus Kiristoos sii godha. Ameen. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amma galakoo sadii kanarratti maaltu nuu ta'e? Baay'ee waan gurguddaa lama dorgommii waan hin qabu. Waan namuufi godhachuu hin dandeenye. Waan namichi tiriliyoonii qabu addunyaarraa har'a godhachuu waan ta'e hin dandeenye. Birrii doolaara addunyaarra jiru hundumaa kan biyya hundumaa kan nama hundumaa walitti yoo qabne nama tokkoof kan ittiin nuyi bituu hin dandeenye. Horii waan bituu hin dandeenye. Ogummaan waan bira ga'ee fiduu hin dandeenye. Beekumsi waan bira ga'ee fiduu hin dandeenye. Namni waan xaaree dafqee itti dadhabee argachuu hin dandeenye. Gurguddaan lamatu nuu ta'e. Maan tokko eebba hafuuraa hundumaatiin jedha. Maaliin si eebbise Waaqayyo? Eebba hafuuraa hundumaatiin. Eebba hafuuraa meeqa qabdaati? Akkaawuntii hafuuraa kee keessa eebba meeqa jira? Xiqqee guuteera. Haaleluyyaa. Waan qabne sitti fakkaata bakka malee Kiristoositti amanteetta taanaan wangeela dhugaa kanatti amanta taanaan lammaffaa dhalatteetta taanaan lammaffaa dhalachuu jechuun hafuurarraa dhalachuudha. Lammaffaa dhalatteetta taanaan aksesiinii eebba hafuuraa hundinuu sirratti baname jechuudha. Aksesii sana qabda jechuudha. Amma fakkeenyaaf hafuura qulqulluu fudhattaniitu jedhe Phaawulos warra Efesoon kanaan hafuura qulqulluu fudhachuu hin dandeessa jechuudhaati. Amma nama bakka kennaa hafuura qulqulluu nama guuchisu qabaatu jira jedhamee biyya biraatti waamamuun irra hin jiru. Baay'een rakkadheen hafuura qulqulluun guutamuudhaaf. Baadiyaan keessa hin jirre hin jiru tajaajilaan bira hin jiru namni harka narra hin keenya hin jiru. Akkas jedhii akka godhii namni hin jenne hin jiru. Hafuura qulqulluu barbaacha nan jooriyaan yeroo ijoollummaa guutan really jooruu sirra hin jiru bakka konfiraansii wayii dhaquun sirra hin jiru waldaa wayii dhaquun sirra hin jiru bakka manna qaaqaatu piroogiraamii jiraadha jedhamuun irra hin jiru sii galee bakka dadammaqiinsa sagantaa dadammaqiinsaati sagantaa maaliiti jedhamuun irra hin jiru. Fudhattaniitu hafuura qulqulluu gaafa amantanii gaafa amantee ati hafuura qulqulluu fudhatta. Hin fudhanne taanaanii fudhadhu. Fudhadhu. Hafuurri qulqulluun kennameera siif. Maal ta'uudhaan aksesii sana argattetti Kiristoositti amanuudhaan gaafa Kiristoositti amantee akkuma sanaanii mucaa Waaqayyoo taate. Mucaa Waaqayyoo taate. Kiristoos si keessa gale, Kiristoos keessa galte, lammaffaa dhalatte, tokko abbaa kee faadha kee irraa dhalatte, isa lammaffaa immoo hafuura irraa dhalatte. Kanaafuu waan hafuuraa hundumaatiin eebbifamte jechuudha. Afaan haaraa nama hundumaatii kennamuu danda'a isiniin jedheera. Afaan haaraa fudhachuu dandeessa. Raajiin nama hundumaatii kennamuu danda'a isiniin jedheera. Kennaa hafuura qulqulluu waldaa kiristaanaatii kennu keessaa. Kennaa raajii dubbachuuf dhama'aadha. Hafuurri raajii akka dhufee sitti raajii dubbatuu fi mana keetti raajii dubbatuu fi waa'ee biyya kee yoo ta'e waa'ee waldaa kee yoo ta'e dhimma si laallatu irratti waan hafuurri qulqulluun barbaade irratti ergaa akkasii fiduu fi kennaa raajiitiin guutamuu dandeessa. Kana jechuun immoo raajii dhachuu miti. Oofisa sana keessa jiraachuu sirra raajii ta'uudhaaf. Isinii galee banaadha bakka asirratti nama hafuuraa taata. Nama hafuura mitiyeeti. Amma nu hafuura warra jedhan jiru hafuura mitiyeeti. Ani kiraa miti kotta na qaqqabadhaa na ilaalaa kunoo fooniin qabaa lafeen qabaa nan qaqqabatamaa hafuurri hin qaqqabatamu taati.
Afuura miti nu ire nama fuuraati. Eenyummaa fuuraa qabna, eenyummaa fuuraa qabna. Addunyaa fuuraa wajjin wal ga'uu dandeenya. Waaqayyo fuura miti ire. Nama fuuraa taata. Gaafa nama fuuraa taatu, nama fuuraa immoo lixa waaqayyuu qorachuu danda'a. Phaawulos warra Qorontosii. Namni fuuraa maal ta'uu danda'a? Lixa waaqayyuu qorachuu danda'a. Namni isa qoratu garuu hin jiru. Mistiriidha warra kaaniifin. Garuu inni immoo dhoksaa qorachuu danda'a. Hubannaa qabaata. Beekumsa isaa qabaata. Waan namaan galleessii gala addunyaa fuuraa keessa. Wanta waan nama asaaru kun baay'eedhaan galu wanta nama asaaru siisii gala. Maaliif nama fuuraati ati? Aksasii hafuuraa qabdaati. Sii galanni nama haasa'u kun waan waaqarraa qabna manu as jirratuma jennu Kiristoosii wajjin teenyee irraa jenna. An Kiristoos keessan jiraa, Kiristoos na keessa jiraa jenna. Ammana qulqullummaa hafuura qulqulluuti jenna. Hafuurri qulqulluun ana keessa jiraataa jenna. Macaafi akka itti nutti hima identitii keenya. Isinii galee kuni waan hafuuraati jechuudha. Wanti nama haasa'u kun. Kanaaf waan hafuuraa meeqaan eebbifamte amma isaa apoostil ofiin jedhetti bakka itti guutamee sitti hir'anne. Saraajiitti guutamee sitti hir'anne. Sapaastiriitti guutamee sitti hir'anne. Hundumi keenyaa qabna kennaan garaagaraa annan barsiisaa, ati lallabdaa, sun hin faarfataa, sun hin kadhataa, sun raajii dubbataa, sun sana godha. Bu'aa dhannaati inni. Bu'aa dhannaa akkuma amma qabnu kana hunduma keenyatti kennaa hundumaan laanne maaliifi an bakka nama nan barbaachisu namnis nan barbaachisu jennee gargar akka hin deemnetti harki hin barbaadu jedhee akka sokkinetti miilli hin barbaadu jedhee akka sokkinetti walitti nu hidhe hafuurri qulqulluun hundumti keenya wajjin taa'u akka dandeenyutti harmoonii garaagaraa kennaa garaagaraa istaayilii garaagaraa qabna. Garuu yeroo hafuura aksesii godhutti yeroo dhufnu addunyaa hafuuraa aksesii godhutti yeroo dhufnu waan hafuuraa hirmachuutti yeroo dhufnu waan hafuuraa keessa jiraachuutti yeroo dhufnu hunduma keenya nama tokko nama lama nama sadii nama shan osoo hin taane hunduma keenya waan hafuuraa hundumaatiin nu eebbiseera. Utuu dhufaatii isaa eeggataa jirtanii waan hafuuraa keessaa wanti tokkoyyuu isinitti hin irratudha sagaleen waaqayyoodha. Wanti tokkoyyuu isinitti hin irratu. Ati amma gaa waan hafuuraa hundumaatiin eebbifamtee taate. Waan hafuuraa hundumaatiin eebbifamte maqaan waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaafiyyuu jala of hin galchinatti seexana jala, jala of hin galchinatti cubbuu jala, jala of hin galchinatti biyya lafaa jala, ati maal jala jirtaa? Ayyaana waaqayyoo jala. Ati maal jala jirtaa? Hafuura qulqulluu, geggeessaa hafuura qulqulluu qabda. Eewussi geggeessaa hafuura qulqulluu. Warra hafuuraan geggeeffaman isaan eenyu fa'i? Ijoollee waaqayyoo. Ijoollee waaqayyoo ta'uu kee keessaa kan mirkaneeffachiisu inni hangafiif inni guddaan iyyuu ati hafuuraan geggeeffamuu keeti. Hafuura si geggeesseetu iddoo ga'uun sirra jiruun si gaachuu eessatti adeemaa jirtati? Bantii waaqaa keessa Kiristoos keessatti adeemaa jirtati gara Kiristoositti. Gara sanatti kan si geessuu danda'u maa inni raajii waldaa keessa jirutu hin taane geggeessaa hafuura qulqulluuti. Geggeessaa hafuura qulqulluuti. Kanaafiyyuu waan hafuuraa hundumaatiin maal taateetta? Eebbifamtee taate. Kanaafoo galateeffadhu waaqessi yeroo hundumaa ittiin hir'isin galata isa waan hafuuraa hundumaatiin si eebbise. Qabeenya kanatu qabduu ilaalimeeti. Waan hafuuraa kanaan eebbifamu. Waan hafuuraa kanaan eebbifamu. Waan hafuuraa kanaan eebbifamu. Mana kee keessatti koo fayyina fudhattamati. Mana kee keessatti. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waan waaqarraa hundumaatiinis jedha. Wanti waaqarraa nutti mimee yoo naan jettani maalis itti nama danda'e. Namicha achi dhaqee dhufe Phaawulos akkatti mudabee dhiise. Waa'ee nama tokko hedheetu waa'ee isaa nama biraa fakkeessi. Haasaa Phaawulos warra Qorontositti. Hafuuratti ta'ee foonitti ta'ee hin beeku. Inni gara bantii sadaffaatti ol geeffame. Hafuuraan naqe ta'ee fooniin naqe ta'ee hin beekuni. Gara bantii waaqaa sadaffaatti ol geeffame jechuun inni lafa teessoo waaqayyooti. Eeshi achi dhattee maal agartee jennaan waan tokko nutti isin jedhe namichi. Eessa qabee nutti mammakan. Namni tokko dhaqee nu fedhe waan hin taane namatti himu. Dhaqanii dhufan taanaan turuudha. Anna kee hin dhufne asuman jiraan isaa galatu
warri hidhatanii dhuftanii immoo yoo hidhatanii dhuftanii beektanii hin himtudha yaaduun inni kan qabaaxuma yoo ta'e malee amma Phaawulos silaa nutti maka sila garuu amma eessa qabee nutti mee eessi isaa nuu gala Kiristoos inni achi turee dhufee si baay'ise waama lafarraa kanaan nu barsiise malee eekko nuu galuu hin danda'u waan ta'eef amma nutti himu inni arbuu fudhatee fakkeenya lafa qonnaa fudhatee isinii galee wanti inni ittiin nutti makileetii fudhatee ciida fudhatee waama beennu waama nuyi wal harkaa fuunee haasofnu waama mandara keessatti nu arginuunitu wangeela fakkeenya fudhatee nu barsiise malee isa achirraa matu nutti hime dandeenye dhageenya. Waanan isinitti baay'een qaban ture garuu hin dandeessan waan ta'eef isinitti himu jedhe waama nutti iyyuu baay'ee qaba ture hin dhiise isa amma waama isin dandeessan waama isinii galu waama jireenya bara baraatti isin galchuun isinitti waan jireenya bara baraatti na galchuu dhageenyaan nagaana maalan godhan kana caala waan jireenya bara baraatti na galchuu dhageenyaan akkana caala maalan godhan. Kanaaf Phaawulos waan waaqarraa sanaan isa dhaqee arge sanaa haan tokkoyyuu nutti himne hin dhiise. Yookaan akkatti mudhabe yookaan isaa hin galle foonitti naqe moo fuuratti naqee erga isaan galleem maal nutti himas maal isin jechuun barbaade sammuu keenyaa oli sammuun xinnoon kun hin danda'een baatu. Amma keedu fayyina isa Waaqayyo nuu warra isa sodaatanii fi warra isa jaallatanii fi qopheessee sammuun namaa yaadee bira hin geenye iji namaa takkaan agarree gurri namaas takkaan dhageenyeedha. Waa'ee fayyina keenyaa kanayyuu yaadaa mee dubbadhaa mee lallabaa yoo nuun jedhan hin fayyinee ma lallabna malee amma maal kana caalaa amma kanarra fayyuu irra dabarree maanni wanti biraa nu wanti nu jechuu dandeenyu hin jiru. Barabaraan jiraannaa Yesuusii wajjin jiraannaa manni keenya Yerusaalem waaqarra jirti achirraa lafarratti gadi buuti waaqni haaraaf lafti waaqni moofaaf lafti moofaan kun darbaa waaqa haaraaf lafa haaraatu dhufa Yerusaalem achirratti dhuftee gadi buuti nun barcumii adiin guddaan tokko jira isa duratti namni dhaqee isa Kiristoosu ta'a isa duratti namni dhaqee firdii fudhata isa booddee warri qajeelonni isa wajjin barabaraan jiraatu achi keessaa balballi manichaa hin cufamu kellaansaan cufamu aduun hin jiru sumatu ibsaa jenna malee qomma information macaafa qulqulluu irra jiru kanuma malee maal makaara dabarre maal jechuu dandeenya inni immoo amma nuu galuu danda'utu hamma sammuu keenya hamma sammuu namaa hamma sammuu nama IQ guddaa qaba kan jedhamu namni kan inni hubachuu danda'u kan IQ dhaan hubatan wantichi namni afuuraan maxxaqeera sokkeera baqa jedhamu wanti nu hubachuu danda'u kanuma. Wanti nu hubachuu danda'u kanuma malee maal haasa'uu danda'a mana midhaqee waan waaqarraa garuu maa inni wanti nuyi beennu waan waaqarraa hundumaan my God waan waaqarraa hundumaatiin maal taaneer eebbifamneer gaafachitti galluudhanne haqa hundumti isaa kan keenya isinii galee kan keenya bakka maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Wanti achi keessaru maaltu achi keessara amma isinitti himuu hin danda'u maaltu hin beekare inni dhaqee galee nutti hin himne dheera kan eebbifamtee ta'ittiin amma wanti Itoophiyaa keessaru hundumtu amma Addis Ababaan jiraan amma yeroo kana antini godhaa jiru amma wanti Finfinnee keessaru hundumtu amma hankooti biyya kanatti dhaladhee guddadhe amma hankooti wantas keessaru amma waan Itoophiyaa keessaru eebbifameeraan maaleessa. I don't know percentage kaayyoo itti nama 0.0000 meeqa ta'uu danda'a. Amma lammii Ameerikaati amma waan Ameerikaan qabdu keessaa amma maaliin eebbifamtee itti yoonaan jettan paaspoortii isaanii yoo ta'e malee amma isinii galee akkuma nama kamii hojjechuu nan danda'a mirga qabaa bahee nan galaa garuu qabeenya Ameerikaa keessaa amma maaliin amma koo meeqa amma lammii Awustiraaliyaas qabaanii kan Awustiraaliyaa keessaa amma sheeriin koo meeqa amma gaa isinii galee yoon beelee biyyattiin na nyaachiftii na obaaftii na tuwwiftii kiraay mana naa kaffaltii gaazii makiinaaf waan ta'u hundumaa horii naa laatti amma isin akkuma lammii Awustiraaliyaa tokkootti jechuudha garuu immoo mee qinxaatii taatii deemu biyya sanaaf icaan taatii amma sheeriin koo kan Awustiraaliyaa kan Ameerikaa keessaa kan Itoophiyaa keessaa amma taatii deemu kan waaqarraa waan waaqarraa
hundumaan. Hallelujah. My God. Waan waaqarraa hundumaatiin. Isinii galee waan waaqarraa hundumaatiin. Eebbifamneerra, eebbifameeraan, eebbifamteen taate maaliin waan waaqarraa hundumaatiin. Asitti moofaama wayii uffattee deemte ta'a. Asitti laanchii nus rakkisa ta'a. Irbaatiyyuu yaaddoodha ta'a. Kiraayin manaa yaaddoodha ta'a. Bahanii galuun yaaddoodha ta'a. Isinii galee waan meeqaan. Asitti manuma sirreedhaayyuu jirta ta'a. Mana sirreessaa jirta ta'a. Asitti jireenyuma danqamaa jirta ta'a. Warshaama wayii keessaa hojjetta ta'a asitti. Baratteedhuma hojii qabdu ta'a asitti. Nama namni baay'een beekuyyuu miti asitti. Namumti waldaa keessatti nagaa si gaafatuyyuu baay'ee nama muraasa ta'a siin. Namumti si beekuyyuu. Garuu ati waan waaqarraa hundumaatiin eebbifamteetta. Haaleluyyaa. Waan waaqarraa hundumaatiin eebbifamteettaati. Inni kun homaa miti inni kun. Yoo guute achi geessi, yoo naatee gadi bu'esi, an tokko kun jireenya waggaa muraasaati. Isinii galee inni sun bara keessatti maal qabdaa waan waaqarraa sana hundumaatiin eebbifamteet. Waaqayyo abbaadhaan, waaqayyo ilmaan, waaqayyo hafuura qulqulluudhaan, ergamoota kumaaf kitilachi keessa jiraniin, bineensota arfaniin, suraafeloota achi keessa jiran sanaan, isinii galee qulqulloota kanaan dura biyya lafaa kanarra turanii achi dhaqaniin, warra har'a jiraatanii achi dhaquuf jiraniin, warra ganaa dhalatanii achi dhaqaniin, isinii galee waan achi keessa jiruun warqeedhaan lafichi hojjetamee jira yoo ta'e waan achi jiru hundumaatiin maalittan beekan kan waan achi jiru. Phaawulos kan keenya, Keefaan kan keenya, Aphiloos kan keenya maaliif nu qoodduu jedheen Phaawulos. Ani isoo kan keessanii, Aphiloos isoo kan keessanii, Keefaan isoo kan keessanii, Yesuus isoo kan keessanii maaliif kun kan Kiristoos jedheenni kun kan Phaawulos jedheenni kun kan Keefaa jedheenni kun kan Aphiloos jedhaa maal hundumti keessanoo hundumti keenya kan keessanii wanti amma jirus kan keessanii wanti tures kan keessanii wanti dhufuuf jedhus kan keessanii wanti hundumtu qoon keenya maaliif hundumaa kan hojjete abbaa keeti kaa hundumaa kan hojjete abbaa keeti. Lafa kana kan hojjete, samii kana kan hojjete, pilaaneetota kana kan hojjete, guutummaa yuunivarsiitii kana kan hojjete abbaa kooti. Kanaaf waan kooti jechuudha. Phaawulos kan waaqayyooti kan kooti jechuudha. Israa'el kan waaqayyooti kan kooti jechuudha. Oromoon kan waaqayyooti kan kooti jechuudha. Amaarri kan waaqayyooti kan kooti jechuudha. Biyyi lafaa kun guutummaan kan waaqayyooti kan kooti jechuudha. Nama qoqqoode malee Ameerikaan kan waaqayyo, Awurooppaan kan waaqayyo, Awustiraaliyaan kan waaqayyo, Afrikaan kan waaqayyo, Eeshiyaan kan waaqayyo hundumtuu immoo kan kooti. Dhaloonni ture kan waaqayyo, dhaloonni jiru kan waaqayyo, dhaloonni dhufu kan waaqayyo hundumtuu immoo kan kooti. Wanti waaqarraa hundumtuu kan eenyuuti? Kan waaqayyooti. Kan waaqayyo kan eenyuuti? Kan kooti. An kan eenyuuti? Kan waaqayyooti. Waan waaqarraa hundumaatiin eebbifamtaniittu. Akkeen ergama Phexros. Nu amma dhiyenna nu amma maal akka ta'an hin beeknu. Maaltu xuruudha wangeelli kuni. Nu amma waan ta'an hin beeknu. Dhiyenna waan moo beenna. Waan beennu waa beenna. Waan beennu maal hin beennu waan ta'an. Waa beenna maal beenna. Yeroo inni mul'atu dhiyenna akkas akka ta'an hin beenna. Akkasaa akka taanu beennaan akkamiin yoo ta'e immoo hin beennu akkam akka inni ta'e hin beennu maal beektu ture akkasaa akka ta'e ergan beekee maallaa godha bakkaanaa kana caalaa sila onnoo waan xinnoo hin ta'u Kiristoos waa inni ta'u yaadaa qaba Kiristoosiin yoon gammatuu baadheyyuu Kiristoos waa inni ta'u garuu yaadaa qaba kanaaf akkasaa ergan ta'e isan ta'u inni Yesuusii ani immoo bakka kaffeedha waliin hin dhayina garuu akkasaa akka taanu beenna akkasaa akka taanu erga beenne waan hundumaa immoo Waaqayyo miilla isaa jala erga kaa'e waan hundumaa immoo miilla isaa jala erga kaa'e inni mataan immoo bu'aa dhannasaa ergan ta'e anoo karaa gooftaa koo Yesuus Kiristoos waan waaqarraa hundumaa waan koo godhadhe
Phaawulos akka jedhutti immoo wanti hundumtuu yoon keessanii maal gootu qoqqoodduu ergeedhe hin qoqqooduan kan Waaqayyo hundumtuu kan kooti waan ta'eef ilaakeedhu sagaleen Waaqayyoodha waan hafuuraatii fi waan waaqarraa hundumaatiin eebbifamtaniittu. Hin eebbifamtu hin jenne hin eebbifamtu kanaaf eebbifamuuf ganaa gidiraa koo arguun irra hin jiru. Eebbifamuuf ganaa siqaayii koo arguun irra hin jiru. Eebbifamuuf ganaan soomuun, eebbifamuuf ganaan kadhadhuun, eebbifamuuf waldaa dhaqamitiyan, eebbifamuuf qulqullaa mitiyan, eebbifamuuf kurnaffaa kenna mitiyan, eebbifamuuf tajaajila mitiyan. Eebbifamuudhaaf miti. Haa tokko wanti an godhu hin jiru eebbifamudhaaf. Bakka eebbifamtaniittu naan jedhe. Nan eebbifameen akkamitti karaa Yesuus Kiristoos. Eeyyuu si eebbise Waaqayyo Abbaa akkamitti karaa Yesuus. Maal goonaan homaayyuu. Maal hojjennaan waa tokkoyyuu maal kenninaan homaayyuu. Jireenya akkamii jiraannaan lakkiisas miti. Inni akkasumatti maali karaa Yesuus. Haaleluyyaa. Karaa Yesuusitu waan hafuuraatii fi waan waaqarraa hundumaatiin si eebbise maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Karaa Yesuusitu waan hafuuraatii fi waan waaqarraa hundumaatiin si eebbise. Ammuma kanaa mati. Ammuma kana. Ammuma right now. Eebbifamteettati. Ammuma kana eebbifamteetti. Ganaa nama harka sirra kaa'uun hin jiru. Bakka si eebbisuufan jedhee raajiin sitti muur hin qabu. የተገለጠ ነው። ምንም መገለጥ አያስፈልገውም። በቃ ሙለታ wanti mul'ataan raajiin barbaachisu. Raajiin waan dhoksaa mul'isuudhaaf kan inni dhufe malee waan mul'ataa namatti himamiti raajiin. Waaqayyo si wajjin jira jedhama. Harree beekamu cafnetti mala akka inni na wajjin jiru. Raajiin barbaachisu kun akka. Har'aa jalqabee nama biyya lafaatti isin wajjin hin jira biyya lafaa dhumee kakuu biraan alaattamu maan biyya lafaa jirti amma waan ta'eef si wajjin jira Waaqayyo raajii biraan barbaachisu jechuudha. Bakka inni gaafa sana jedhee hamma gaafa biyyi lafaa dhumtuutti nama deemsisa bakka. Takka pirezensiin isaa namatti addan bahu. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Haaleluyyaa. Mul'ataadha bakka amma kun maalluun jira eebbifamtee taati. Sin eebbisa siin jedha Waaqayyo namni sitti muun qabu. Sin eebbisa maali? Isa kanaan erga na eebbise amma maaliin na eebbifne reebu. Isa kana inni cimaa waan ta'eef amma waan hafuuraa fi waan waaqarraa hundumaatiin erga na eebbise maaltu hafee maaliin na eebbisa amma kana booddee. Maaltu hafee maaliin na eebbisa. Kanaafuu maannati eebbifamtee taati. Eebbifamtee taati. Ganaa eebbifamta biti. Eebbifamtee taati. Ifa biyya lafaati ati. Ganaa ifa taata miti. Soogidda lafaati ati. Mandaraa gaara gubbaatti ijaarameedhaati. Sanyiin kee yoo ilaalame sanyiin kee qulqullaa qomoon kee fo'ama. Hojiin kee luba mana Waaqayyo. Pozishiniin kee sanyii mootummaa. Akkeedha Beetros. Sanyiin kee qulqullaa. Namni sanyii keessatti muu jiru. Qomoon kee fo'ama. Qomoon kee fo'ama. Luba mana Waaqayyo. Bakka. Ati aksesii aarsaa dhiyeessuu qabda amma. Nama qabattee nama afaan si hiiku sin barbaachisu. Nama aarsaa si dhiyeessu sin barbaachisu. Luba hojjetaa mootummaa Waaqayyooti ati. Mootummaa Waaqayyoof hojjechuudhaaf lafa kanarra jirtaati. Akka itti sitti himaa sagaleen Waaqa akka itti nutti himu. Filamteetta, qulqulloofteetta, jaallatamteetta, fudhatamteetta, mucaa Waaqayyooti. Waan uumetu nutti himamaa malee waan ganaa hojii eegu wayii miti. Waan ganaa hojjennee fooyyeffataa deemnu wayii miti. Waan hojjennee aktiivitiin keenya ilaalamee dafqi keenya ilaalamee dabalamaa deemu wayii miti. Inni dafqanii hojjetan hin dhume.
paastaa hojjettee nyaachuu dandeessa. Kana fuuraa hojjettee nyaatu hojjetee fixe Yesuus. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Sati dafqa coccobsitu dafqa dhiigaa coccobseetu fixe inni. Kanaafi wanta dafqee hojjetadhu hin jiru wanta fuuraa wanta dafqee hojjetadhu hin jiru. Kanaafuu eebbifamtee taati. Isaaf maala ta'uree isaaf galanna ta'e. Haaleluyyaa. Ammati wantatti lafarrattuu fi isaaf galanna ta'u jechuudha. Isaaf galanna ta'u. Isaaf haaleluyyaa. Isaaf ulfinna ta'u. Isaaf jajamuuna ta'u. Isaaf saganna ta'u. Isaaf guddinna ta'u. Isaaf kabaja ta'u. Isaaf walitti qabamee aarsaan galataa jiru hundumtuu haa ta'u. Ulfinni isaa galanni isaa na biratti nama biratti nafin. Isa kan hojjeteef ani hin hojjenne waan ta'eef. Isa kan hojjete isa waan afuuraa fi waan waaqarraa hundumaan na eebbise waaqayyoo fi galanna ta'u. Isaaf ulfinna ta'u. Maqaan isaa bara baraan nuuf eebbifamu. Baa biiftuu hamma lixa biiftuutti kaabaa hamma kibbaatti waaqaaf lafarratti baraa hamma bara baraatti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyoo isa karaa Yesuus Kiristoos waan hafuuraatiif waan waaqarraa hundumaatiin nu eebbiseef galanna ta'u. Kanaaf waaqeffadhu gaati. Waaqeffannaa ganama ganama ka'ee buqqisi. Shittoo cabsitee Maariyaam. Incabsitee buqqeftee biti innoo incabsite gooti dhangalaafte irratti ganama cabsi ka'ii galata kee sana maal laatamne isa mootiin laatamne isa haadha manaan laatamne isa abbaan laatamne isa haadha manaan laatamne isa ijoolleen laatamne isa namoota kabaja qabaniif hin laatamne galata kee isa qixxee hin qabne sana ganama ka'ii cabsi waaqa iddootti kenniif ganama galata. Kenniif guyyaa waaqeffannaa, kenniif galgala waaqeffannaa, kenniif yeroo malee waaqeffannaa, waaqessi. Amma kunuusii kennamee waa'ee maalii kadhattati hin galateeffatta malee. Waa'ee maalii kadhattati galateeffatta malee. Waan hafuuraa fi waan waaqarraa hundumaatiin eebbifamteetta. Kanaafuu jarana galateeffadhaa. Waa'ee waan hundumaa, waa'ee nyaata keessanii, waa'ee dhugaatii keessanii, waa'ee uffata keessanii, waa'ee hojii keessanii, waa'ee jireenya keessanii, waa'ee maatii keessanii, waa'ee fayyaa keessanii, waa'ee nagaa keessanii, waa'ee uumama kanaa galateeffadhaa. Sitti hojjete miti waaqayyo hojjete waan waaqayyo hojjete keessa jirtaati. Jechi galateessi waaqayyo yeroo biyyatti galtan immoo humna keenyaan hojjennee sooromne akka hin jennetti humna ittiin hojjettanii sooromtaanatu sinii kenneedhe waaqayyo Israa'elootaan. Lama biyya kanaan itti galtu biyya hojiitti galtu achitti galtu mootummaa mataa keessanii dhaabbattuun sooromtuun guddattuun bal'attuun dagaagdu. Yeroo sana immoo humna keenyaan hojjennee argannettanii qomanni binaan. Naani humna ittiin hojjettanii argattan nassinii kenneedha. Beekumsa ittiin hojjettee argatte qabeenya kana kan ittiin horatte ogummaa ittiin hojjettee argatte fayyaa ittiin hojjettee argatte nagaa ittiin hojjettee argatte sammuu ittiin hojjettee argatte biyyatti keessatti hojjettee argatte namoota wajjin hojjettee argatte risoorsiin hundumtuu kan waaqayyooti isa kaminnati ittiin of jajuu dandeessu. Kanaafuu yaa waaqayyoo galanni siif haa ta'u humna naa laatteef dandeettii naa laatteef beekumsa naa laatteef iji koo banamaa gurri koo banamaa harki koon hojjeta miilli koon deema dhanni koo hundumtuu seeliin koo hundumtuu nagaatti hojjetaa jiru maqaan kee eebbifamu guyyaa dinqii kanaaf galanni siif haa ta'u har'a waan haaraa jira maqaan kee eebbifamu waan waaqarraa waan hafuuraaf waan waaqarraatiin na eebbifteetta si haa galatu ifa biyya lafaa na gooteetta soogidda biyya lafaa na gooteetta mandaraa gaara gubbaatti ijaarame na gooteetta mataa na gooteetta karaa Yesuus Kiristoos waan hundumaatiin eebbifameera galanni siif haa ta'u sanyiin koo qulqullaa qomoon koo fo'amaa luba mana waaqayyoo hojjetaa mootummaa ta'eera maqaan kee haa galateeffamu maqaan koo masgaba jireenyaa irratti caafameera lammataa dhaladheera haaraa gootee jireenya koo hojjetteet jettee tarreessitee galateeffatta kana waaqessitaat kana himneef hin dhaamanu. Karaa Yesuus wanti nuti baay'eedha. Karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wanti nuu godhamee baay'eedha. Hamma kana godhamee fi gungumaa jiraanna garuu. Hammi kun ta'ee fi hamma kana immoo akka nama aksesii isaan qabnetti jiraata.
Hammi kun ta'ee fi ammayyuu waa'ee waan kanaa kadhataa jira. Hammi kun ta'ee fi ammayyuu waa'ee waan kanaa kadhataa jira. Balbala banamaa dura dhaabbatanii balbala naabanii Waaqayyo inni kadhachuu. Karaa qophaa'e dura dhaabbatanii Waaqayyo karaa naa baasii jedhanii kadhachuu. Maaddii dhiyaate dura taa'anii Waaqayyo maaddii naa kenni waan nyaadhu naa kenni nan dhabe jedhanii kadhachuu. Wanti hundumtuu karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuu kennamee utuu jiru akka wanta homaa hin qabneetti jiraachuu. Namichi ijoollee lama qabamni amma namichi tokko fakkeenya Yesuus. Tokko ni qutusu nan badaan nan deemaa qabeenya kun naa kennee gurbattiin hin danda'amtu qabeenya akka qabdu beetti abbaa bira. Qabeenya akka qabu beeka namichi haala akka qabu haala hin qabaa jedhe haala hin qaban si bira qabeenya hin qaban si bira qabeenya hin qaban si bira heritaansiyaan qabu jira si bira naa kennan deemaa jedhe. Hin kennee fuudhe iddoo lamatti gargarii kan isaa ammarraa jiraatu amma ittiin jiraatu bifateetu dabil porshiniidha kan hangafaaf dachaa lama kennee isa quxusuutiif immoo qooda isaa kennee fi gurbattiin gurgurtii calleeffate sokkite. Amma kana caalaa beekumsi maanne waan Waaqayyo biraa qaban beekuu bira kan caala. Nan deema naa kennee hin sokkee egaa inni isa booddee jiru gadheedhan. Inni dhaqee qabeenya isaa balleesse gurbattiin achitti badde. Ilma badde kanaaf jedhee achitti badde inni malee inni jalqabaa suni basumaan beekumsa sanaa basumaan ogummaa sanaa cimbaqqa inni xuruudha baay'ee. Gurbaanni kun gurbaa amanamaa wayiiti bakka. Mana keessatti amanamaa abbaa isaaf amanamaa hojii oolaa galaa bakka. Qabeenyi kennameeraa fi kan isaa akka ta'e hin beeku. Qabeenyuma isaa kan isaa akka ta'e hin beeku. Ayya maaloo fooniin kajeelee abbaan koo tureetti naa qaleedha taa'e fuudhee qalee nyaatu. Kan isaatiin kennameeraa fi isa kennameefitu ilaa gurbaa kun kan keetii jedhee qoodii ba'ee reettii 100 faa kennameeraaf jechuudha. Gurbattii ishee fudhattee gurgurattee badde sanaa fi 50 kenname isheedha. Kan abbaa faadhaa immoo as jira wanti isaan ittiin jiraatan immoo. Amma reettii 100 keessa taa'etu reettii tokko yoo qabutti hin beekunno. Innaa gaafa obboleessi dhufu abbaanis himate qabeenyi isaan nuumu jira ammas homaa harka achi jira ammas qabeenyi. Kottodeen isa du'e galee isa badeet argamee kana uffata kanarraa baasaa dhannarraa dhiqaa qubeelaa harkatti qaa kophee miillatti qaa uffata haaraa fidaatti uwwisaa dibicha fidaa qalaa'e. Namoota waa maa dhugamu waa nyaatamu waa sirbamu jedhe. Ganama biyyi nagaadhaa galgala gaafa galu mana isaaniitiin sirbama gurbaa san gaba. Maa inni mana keenyatti ta'ee waan mana keetti ta'e wallaaluu waa ka'u si yaa'ushu. Maa inni mana keenya jiru namni waan mana isaanii rubee kaan hin beeku. Maal yaabbee obboleessa keessa du'eetu ka'ee isa badeet argame. Isa duriyyeessa namoo. Inni maal godhe baangoo dibicha coomaa qalee basumaan wayyaan uffatu abeet yaa warqee quba isaatti calaqqisu maali obboleessa koo kophee inni kaa'atu kophee sitti fakkaate. Xuruutti maraachanii gurbaa. Abbaamti koomoo. Waaqa hin galoon manatti. Ilmi kee galuu idee dhaqanii immoo jaarsatti mani. Hin naqeessas immoo barbaacha. Maal haabbe maal taate? Maal ilmi kee inni duriyyeen horii kee gaalamootaa wajjin fixe gallaanii waan ati goote godha geeraa. Kophee itti bittanii meerri kopheen hankoo caawwa uffatatti bittanii meerri uffatee hankoo warqee itti keessadhanii dibicha coomaa qalteedhanii sirbatti hirtu maalis inni maalii qabdu hankoo. Anaan dhimma maalii qabdu waan ofumaan hojiitti du'aan asii jedhe. Inni kan saakkoo fixeennaa inni hankoo irraa kennee fi mana kana keessa kan jiru koo qabeenyaanaaf ikkoo hundumtuu waan keetii jedhe. Ilmoo reettii yoomnaa kennitanii jechuun waa ilmoo reettii gaafata qabeenya amma kana baate. Gaaffiin kee gaaffii ilmoo reettiiti. Qabeenya amma kana baatte waan hafuuraatii fi waan waaqarraa hundumaatiin eebbifamte. Kiristoosii wajjin Waaqayyo waan hundumaa sii kenne
ilmoo reettiin haallaanne itti waaqayyoon komattaati. Ilmoo reettiin haallaanne kana naallaanne sana naallaanne yookaan immoo yooma kana naa godhaa laata waaqayyo yooma sana naa godhaa laata waaqayyo itti teesse waaqayyo ija keenya haa banu. Ameen.